Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota kiyya warroonni taatan hundi keessanuu baga nagayaan dhuftaan. Anaan dhufu sinin sadha akasumas Yasinii fi mustariyaa kanus jechuudha. Viidiyoo dhiyoo kana gadhiisee irratti Yasin gaafilee hedduu isaaf qophaa'ee jira. Gaafii sanillee seeraan deebisee jira. Wantoota immoo achi keessa xiqqoo isii wantoota natti tolan yookaan immoo natti hin tolle yookaan immoo waan gaafii namni gaafatu irraa jechuudha. Wanti na dhibe waan tokkotu jira jechuudha. Waa hedduutu jira jechuudha. Innis maal jechuu keessan waan hin oolle. Maal inni akkuma agartan ijoollee lama qabanii mustariyaa dura Yemen turanii. Yemen irraa Yasin gatee biraa deemee wayita gatee biraa deemu san akkamitti ilmoo nama wajjin gatee deema, akkamitti daa'ima wajjin gatee deema. Gaafilee nama hedduu ture jechuudha. Sa'a sanitti illee jechuudha. Maaliifi akkamitti biyya hambaa keessatti si gatee deemee dubartiin osaan ta'ee jetti, dhiirri demoo osaan ta'ee jaartii fi akkana gatee hin deemu jedha. Kun dhiisee jira, kun hin barbaadu. Kun jechoota hedduu tokkodha. Haasaamee ture jechuudha. Akasumas garuu isaan sa'a sanitti waliin lollee karaa nagayaatiin waliin mari'ataniitumaan haala jireenya isaaniitti irratti bareedaa yookaan immoo haala isaanii jireenya isaanii keessatti wanta gaarii argachuu waan barbaadaniif walii galanii walii galtee isaaniitiin jechuudha. Yasin gara biyyaa galee isiin Yemenitti haftee jechuudha. Eegas immoo Yemen irraa isiilleen akkama rabbiin karaa nagaa isii fidetti karaa nagaa deema jettee karaa nagaa san deemuuf kaatee gara biyyaa deemtee jirti. Rabbiillee milkeessee gara biyyaa deemtee jaarsa isii wajjin waggoota hedduullee ta'uu baatu waggaa 2-3 takkanatti fakkaate yoo dogongoruu baadhee waliin dabarsanii jiran. Jaalala bareedaa tokko mana tokko keessatti ho'aa nyaatanii rakkatanis argatanis ka ilma namaa keessatti ka jaarsaaf jaartiin onna dabarsan isaan qofatu beeka malee namni biraa beekuu hin danda'u jechuudha. Maaliifi walaa maatiin kee beekuu hin danda'an, abbaan kee, haati kee, obboleeyyan kee abbaan fe'e beekuu hin danda'u. Bas maal inni ka isaan beekan wayitaatti wallooltu jaarsa kee wajjin wayitaatti jaarsa kee wajjin gammadu qofa si argan malee jireenya kaan hin argan. Jireenya argite ati baastu san qofa bicha argan malee jireenya ati hin baasne arguu hin danda'ani jechuudha. Haa ta'u malee jaarsaaf jaartii jidduu namni immoo yoo haasa'u hedduu ulfaataadha beeytanii jireenya namaa keessan seenina. Dhaani akka kiyyaatitti namni akkanumaan miidiyaa irratti nama argeef waa'ee jireenya namaa gaafachuu, waa'ee namni gaafachuu ati akkamitti jiraattaa? Atiin jaarsa qabdu yookaan immoo atiin jaartii qabdu akkamitti jaarsa kee waliin jiraataa jirta? Haala kamiin waliin jiraataa jirta? Yeroo hunda gammachuudha, yeroo hunda duniyaan qaddanii, yeroo hunda waan barbaadde sii guutee waliin jiraataa? Akkasitti namni jiraatu hin jiru jechuudha. Abboonni keenya duraan sa'aatii jiraatan saniyyuu jechuudha. Wal danda'anii obsa walii qabaatanii yoo tokko dubbatu tokko jalaa callisee yoo tokko immoo callisu tokko dubbate haala akkasiisan keessatti dabarsaniitiin bakka kanaan ga'an jechuudha. Saniifuu jireenya isaanii san jiraachuu qabna. Isinii galee yooma xiqqoma isaan wallolan fiiganii mana abbaa isaanii deeman, mana haadha isaanii deeman. Maaliif haatillee waa gochuuf hin dandeettu, abbaallee waa gochuuf hin dandeettu jechuudha. Yoon danda'an walitti araarsuu, walitti fiduu gorsuudha malee wanta biraa wanni isaan godhaniif hin jiru jechuudha. Gaafa jaarsa isii hiikte jaarsa biraatitti akka heerumtu kun beekamaadha jechuudha. Gaafa inni jaartii biraa ka hiiku taate jaartii biraa fuudha jechuudha. Waan san ta'eef jireenya ilma namaa keessatti wanni dabaru gaafii isinitti hin ta'in. Maaliif gaafii isinitti ta'a? Wanti maan isin cinqamtanii gaafii isinitti ta'ee sammuu keessan dhukkubsitan hin jiru jechuudha. Jireenya isaaniitti har'allee addaan ba'anii jiranii garuu wallolaniiti miti ka addaan ba'an yookaan hunuffanii jireenyi itti hadhaa'e yookaan waan akkasisanii miti ka addaan isaan baase. Jaalala addaan baase waqa jaalalli jireenya fooyya'aa waan barbaadaniif jireenya kanarra xiqqoo fooyya'aa
waan barbaadaniif ka adda ba'an isinii galanii saniifuu waan adda bahaniif wallolan wanni jaamu sun hin jiru jechuudha. Maaliif adda bahanii jireenya isaanii fooyyessanii mustariyaaleen bakka jirtutti walii galanii yaada wal jijjiiranii yaada bareedaa walii jijjiiraniitiin adda akka baanii akka yookaan isiin baatee dalagdee jireenya kana fooyyeftee isaanillee yaamtee biyya tokko keessatti rabbi isaan walaa fidu akkas barbaadaniitiin wanna kana ka godhaniif jechuudha. Ani garuu baay'een na dinqisiisanii baay'een isaan jaaladha. Maaliif jireenya ilma namaa keessatti wanni hin darbin hin jiru. Jireenya isaanii moo'atuuf jecha damoo isa kana gochuun isaanii hedduu bareedaadha. Maaliif yaada isaaniitu tokko jechuudha. Osoo nama gariitti tole hin jedhu iyyummaa san keessa jiraanna akkanumatti cinqabnee jiraanna jedha malee jireenya san keessaa fooyya'aa yookaan immoo bareedaa gaarii hin jiraanna deemii dalagsi yookaan immoo akkana godhin jedhuun akkasiyyuu jedhuun hin deeggaru. Maaliif waan isin hojjette hin balleessa waan isin kaleessa waliin mari'atan san hin dagata jaartii irratti fuudhaa ilmaan isaa seeraan hin guddisu maal jeesni hima ka waa hedduutu jira jechuudha ilma namaa keessatti. Garuu isaan walii galaniitiin innuyyuu dhiira ta'ee ilmoo isaa sana akkasitti guddisuun isaa bareeda. Garuu haa guddisu malee eenyu akka guddisaaf jiru isatu guddisaa jira moo ilmoo isaa kana nama biraatti guddisaa jira wanti birraa beektan hin jiru jechuudha. Isinii galee duuba isaa maal akka jiru waan hin beekneef duuba namaa waan hin jirre tokko osoo hin beekin cal jedhanii haasawuun yookaan immoo deebiif gaafii nama gaafachuu yookaan wanta hedduu nama gaafachuun hedduu ulfaataadha jechuudha. Saniifuu mustariyaaleen wanta isiin achi deemte kaayyoo guddaa waan qabduuf kaayyoo isii galmaan isiif haa ga'u jedha. Saniifuu isinillee du'aayii godhaa fi isinillee nama irraa baratu ta'a. Wanta argitan kana wanta itti fayyadamtanii boruuf isin fayyadu. Argitanii wanta boruu isin fayyadu ta'uu qaba. Wanti tokko beeytanii wanta argitan kana akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba jechuudha. Saniifuu Yaasiin wanta dubbate dhaggeettanii jirtan yoo dhaga'uu baattan Yaasiin oorootu biyya la deemaatiin dhaggeeffadha. Gaafii keessan akka itti isinii deebisee inni hin beeytanii gaafii deebii ajaa'ibaa isinii deebisee jira jechuudha. Hedduu natti tolee jira. Mustariyaaleen bakka jirtuutti ilmoo keetitti rabbiin walitti isin haa qabu isinin jedhaan du'aa kiyyaan isinii raabsa jechuudha. Anis ilmoo gatee waan hin ba'eef ilmoo gatanii ba'uun hagam akka itti nama dhagahamu waan hin beekuuf isiniif hubadhaa jechuudha. Saniifuu rabbiin bakka jirtanitti fayyaa gaarii isiniif haa ta'u. Jireenya keessan keessatti gammachuu malee gadda hin argina sanan jedha. Warroonni na jaalatan like na godha. Warroonni Yaasinii fi mustariyaa jaalatan deema subscribe isaanii 100 gaafii sanan jedha. An asumat assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.